السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرقفاتي قفا بربادا فاتوچي قفا جيجو مي فاتوچي أكا أتي بياباتوف كالسبب سيفته ربي قدتي أينيو أبا كيتي هادتيتي أبوليسا كيتي أبا منا كيتي موسم متا كيتي يو نموتا غرتي كنيني ألا الليتا إلي إمبيكم أزلتي وامتي galatoomii jettaan maaliifu biyya irraa baatee mallaqa qofa osoo hin taane obsa barattee diinii barattee biyya kee barattee waa hedduu sirraa banamee jechuudha. Hayaata addunyaa tana walakkaa takka erga jiruu biyyoormaa kana dhufte baratte jedheeti yaada. Anammoo ka sababa naaf ta'eetiin korophilaa na korsiise sumunii namaa malee jechuu korophilaa na korsiise obboleessa koo ka hangafaa tiruu kofoon ayyaa asumaan galatoomii mallaqa qabaachuu baadhee ka sababa naaf tahee addunyaan tun maal akka taate obsi maal akka ta'e waa danda'u maal akka ta'e osoo kalees amantii kiyya beekuyyuu amantii kiyya keessatti waa meeqa ka duraan beeku irratti ka dabaladhe biyya tiyyaa jechuu mangistii kanniin jala deemee waa laalu waa meeqa haala siyaasaati homa hundaanuu jechuu akkana wal akkaata akka jechuu ija tana malee ija biraanatti goote obboleessa kiyya kan hangafaa naaf galatoomii umrii naaf dheeradhuu bakka jirtutti rabbi si faana haa ta'uu jedheetiin galatoofadhanillee isinillee asirratti waamaa galatoofadha.